funya kurkuru kanamni siddir kinecho ufi keeti salata funyani uf keette ufi keeti ummasatte waan abarte kana anatu balleesse anatu yakkama anatu nama baditi ana lafa bade galle gala jettani dachatani jenneen hinjifannoon kana jaalu jira yoo hadda afaan Jawaar Mohammad irraa bahame bar jawwee kana irra leelaa jawween wonni kan laala waasi hin jedham jarri illee karama aabbichuu deemti maaliif sin jedhe amma Jawaar Mohammad inuma Jawaar waan takka wonna aabbichuu itti aaruuf Jawaar Mohammad kan inni yaadu naannoon Oromiyaadha Oromoo qofaan buluun qabdu jedha inni bakka takkatu dhiifama jawwee kiyya dhiifama naa godhi video keenya caqasa jawwee dhiifama bakka takkatu xiqqoon jawwee na shakkisiise bakka haadha tana sunaa tolte wallahi haadha isaanii inni jaaladhaan rabbi umrii isaa naa dheeressu haadha tiyya maasha Allah haadha bareeddu takka wallahi yeroo Jawaar kaasu haadha garaana nyaata haadha akkam qaba wallahi ansu jawwee taate isaan kaadime faadharra lafa dha'ee wallahi waan biriin dalagu haga rabbi umrii isaanii jiru kana haadha san gartee wallahi halkanii guyyaa baatee haga hajjiidha kana gartee isaan mataa irra baatee wallahi dhiisee waa mara wallahi jawwee samisanii kutaa sila haadha akkam bareeddu takka qaba gartee duuba jawweeni akkuma jedha yoo haati gartee ka namni hundinuu haadha tara oofee tuulama kanaan dhaqee sorry gartee hundinuu gartee jawween asuma arsii kanarraa ka'ee osoo hiiqu goda jinni dhaladhe jedhee akkasuma harkaa galee karaa gara shawaa arsi jennee osoo asii dheeru. It's okay bakka fedhe haadhatu arsii haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u it's okay nama musliimat alhamdulillah arsii ta'ee araba ta'ee ajaba ta'ee amaara ta'ee kiristaana ifama abbaa fedhe haa ta'u alhamdulillah gartee bakka haaduu hidhaa qabnu qabna kanaan dubbiin jawween asii naannoo amaaraa dhaqee asiin dura amaarri miiliyoona 11 Itoophiyaa keessa jira bakka bu'oota naannoo Oromiyaa guutuu qabaa irrifanne guyyaa sana akka malee kan ofii kiyyaa dubbiin badde jenne balaan buute maal jennaan ijoollee lembee taqeerroon jala yaatu bakka Jawaar waa darbatu kana irruma kutan akkuma nama dhageenye osoo dhagaan akka nama dhageenye bira kutan qabxii takka itti qabe gaafas ajaa'ibaat kaatuma akka biraan taate mataan nyaachaa ture talammataa deebi'ee maappii amboo keetti kaartaa maa keettee jennaaniin nakkennanii kaayee dargaggoota qeerroo nakkennee naan kaayan quban qabu jedhee sadaffa harka muraa farma muraa aanuleetti amantaa jennaan arsii dhaqaa gaafadhaa jedheen tunniin sadiin akka malee kureeshiin addaan fidde jawwee irratti it's okay jawweeni Itoophiyaa tana ta addaa takka ta inni yaade akki Jawaar osoo amma Jawaar muummicha ministeeraa ta'e osoo dhiifama inni kaayee warra biratti bakka inni sila yaada bareeda Jawaar ammoo osoo inni muummicha ministeeraa ta'e muummichi ministeeraa Oromoo yoo ta'e humni waraanaa Amaara ta'uu qaba yookaan Tigree godha inni walii gala gosa gurguddoo sadiin tanaa hangoo qixa qooda Jawaar ka hundinuu wal qixa yaawachuu akkasii bakki Jawaar doon godhas qofa majority ummanni irra guddaan rule biyya bulcha minority right itti faranjiilleen ummata xiqqaa yookaan saba gaawwan mirga isaa eeganii bakka tana qofa jawween walii galuu dadhabe bakka biraa walii gallaa bara Jawaar tanan fedhu Oromoo tana gaaf kam argeen 2008 arge abaa'oon cabxee Oromoon cabxee ammaa sodaa Itoophiyaa gaafa hin taatu ni jedhe rifadhe akka malee yoo Oromoon lamuu sodaa Itoophiyaa taate mataa gubbaa ol baana fincaa'ee bara barruu inni 2007 barreessee jira sirbachiisti barruu yoo dubbiste waa'ee Oromoo irratti jechuudha gaafas aktiivistii Amaaraati soo kuni ilmi namaa ni jira namni gariini achi ilaalee nama barate hedduu yoo arge maal jedhe sabni Oromoo kunnaa barate hedduun qabu gaazexee gootallee jabaallee saba biraatiin ilaaluun ni mala dhiigoomni wayii jiraachuun ni mala sun is okay ala kulli haal kana mala rabbiin nu furi eenyuun nu furi aabbichuun nu furi abbaan dhugaa ka rabbi malee hoomaan sodaan abbaan haqaa wanni rabbi tumsee barkaadha nama kana addunyaan itti duultee wanni injifatee bar jabina biraan qabu aabbichuun nama haqaati nama goota nama ofirratti abdii qabu nama kana akkuma dhaabbata isaa bareede rabbiin keessa isaallee hojii isaallee bareechise takkatti irraa irratti rabbiin waa bareechisu aamin jedha namni kun takkatti guddoo irraa feekata irraa oli takkatti guddoo tan argannaan namni kun Allahu akbar muka dhaabe kana qofaan
biqiltuudhaaf qofaan jannata seena waan birii isatti biqiltuudhaaf is kana gargaaree hiyyeessamee ka alaa galche ka Itoophiyaa wal nyaachoo malee is ka bara waan Itoophiyaa waggaa haqa Itoophiyaa jedhanii gad dhaabbatte dhiiga ilma namaa dhugdu seeree waliin dachaase kan waliin qabee bara sabaaf sablammoota namni bineensan laaluu hunda nama ta'e ol ka'e guraagee dhadha mormachaa jirti naannoo taanatte balaa buusaatti karaa mara cuftee hujii mana dhaabdee waa hundi barwaan hayyuun kumni tokko dalaguu hin dandeenye hayyuun kumaa osoo toli fiddee godhuu hin dandeenye onnee fi confidence ittiin faranjii waa kanaa kana agartee nama onnee guutuu qabu nama beekumsa gahaatti qabu onnee qaba beekumsa gahaatti qaba haqa dalaga wal biratti kenni rabbiin kaa waa nama irraa isaa biree yaa rabbi gooftaa kiyya kaaliqu samaawaatu ard fatara samaawaat rabbi ardi samii uumte waan ardi samii keessa jiru kana marooratti raammoo raaratti kaan bishaan keessatti kaan samii keessatti kaan dhagaa keessatti horatti yaa rabbi aabbichuu bakka nu deebisi akkuma waan hunda isaa bareechifte kana hinda aamin jedhamee isin keessaa kaa rabbiin gartee aamiinii tante wallahi yaa buleewwanti aamiin atetti rabbiin baroonni kaa isa harkaa qaba rabbiin ta'e qofadhaani bar kun osoo nu akkana jennu bar bakka ofiitti deebi'a wallahi duuba namni kuni waan Oromoon gara sarkisti Itoophiyaa tana Amaarri gara harkisa Tigreen gara gosti afurii Oromoo Amaar Tigree Somaalee warri kun 879 garum oofan oofa gartee humna qaban kaa miskiina kiyyaa sareen na nyaattu warri kun Oromoo adda baasaa anatu irra si caalaa ana irra si beekaadha lafti tiyyaa qabeenya akkanaa qabaa gootummaa akkanaa qabaa anka akkanaati maal abbaa keetiif iddaa caccabsee si nyaadhaa dhukadhee si dhugaa jedhaan Amaarri illee maal abbaa keetiif iddaa anatu nama baratee anatu maaliidha caccabsee si dhukadhee yoo afaan kee dubbachoo diddee amantii hundu akkana deemu Oromoo illee ana abbaan biyyaa goota akkanaa hayyuu akkana ka harkisan martu kan kun gamanaan Oromoo jedhaani kun Itoophiyaa jedhaani kun Tigraay jedhaani kun Somaaliyaa jedhaani dachiin ammoo isimatana isin lafti isimatana namu maqaa itti baasee qalama adda addaa diddibee namu waa godhee gartee afaan adda addaa itti baasee harkisa namu gamaa gaman maal godhe abbaan malaa fidee nama wannyaatee wal fixu kana guutu kaayyoonni meeqa itti buutee dadhabde kan gaduma dhufeetumaan inni dammarulee haa dabalamnu jedheen haa dabalamnu bar sadiif lama sadihillee roga sadiin si akkasii san qabattee lamallee akka jirtu san qabatteetumaan waliin dhufanii 5 ta'an yoo addaan baasatte sadiif lama waliin dabalame namuu waan ofii qabatee jechuudha hin jenne warri dubbiin galteef noo jedhe warra dubbiin galteef dubbiin dabalamuu ka galteef ka diinaa ka waan biraa keessa barbaadu namti isimaan feenu jedhaniin dubbii dabalamuu dhiisanii sin feenu jedhaniin namni kalee kana barbaadu saree udaan irra ejjatte jennaan kasoo quttuu bahee jettee fuute sareen jedhan ni fuudhe warri dhugaa kana barbaadu kana keessaa eenyu dura fuudhe ummata musliimaatti bal adda baanaan kun ummata musliimaa nama rabbi amane dhugaadha mataa gargalchite bar mataa nama rabbitti amane ka islaamummaa isaa saniin gartee waa hundatti amane mataa gargali maaliif namni islaamaa adda bahuu hin danda'u obboleewwan jedheen daangaa addaan qabu musliim Amaara ta'ee Guraagee ta'ee Tigree ta'ee Walaayitaa ta'ee Kambaataa ta'ee gurraacha ta'ee adii ta'ee afaan Arabaa dubbatee ajabaa dubbatee eebar wanni bari inni adda ciramna jedhan kana betta 39 kana wanni kaanii bar tan adda ciruufi islaamni tana arganne asuma dhufee takbir Allah kun jedhatu itti duude ummanni muslimaa sheekoleen teenna kaabichu gaar wada fiitedhan yiggaddal jedhe warri geenne gartee warri kana didu sheekolee yiggaddal jedhan haajjeefamtu sheekolee ustaad Ahmadiin Jabal duquu qabu kaami Shamsuu duquu qabu eban qaata nu gayyaa Mustafaa lee areeda xiqqoo warra jirtu tana haajji jechuun ni dhufte haadha dhumaana si goota areeda akkami areeda haadattee tokkummaa deeggatte hin jenne balaadhaan babbuute sheekolee teeroristii itti baasan warra mufii teeroristii eega ba'uu deemu musliimni jedhu maggalee kan
abbichuullee ni argaa bire karaa kana dalagu warra tokkummaa rabbii san beektaati namni musliimaa yeroo waan takka filate laakoosa qara filata beekta yookaan tokko filata yookaan sadi filata yookaan shan filata yookaan tokko maaliif isii tokkochummaa rabbii yoo ati waan sana adda qoodde tokkochummaa rabbii garsiisu filata witrii jedhaniin witrii tana fudha beektaa uummanni musliimaa ammoo tokkotti amana kana maal tokkummaa amana barkanaafi du'aa yoo godhattu amma yaa rabbi jannatul firdawsi naa kenni yeroo sadii jetta yaa rabbi duniyaa aakiratti na milkeessi sadii jetta maaliif tokkochummaa isaa kana agarsiisaa deemta unity lama hin jiru sadii hin jiru afur hin jiru abbichuu kan argee mire warri waan an dalagu nama baasu kan 4 kiiloo dhaqee itti azaanaa jedheen warri azaanni gartee dhuufise agadhaa dhuufuu jira ala keessa yaa'e xuuxuu bakka hunda ga'e waltajjii hunda irratti ma dhuufan maaliif 4 kiiloo itti azaanan wanni inni sitti himu nutti azaananii bannee sitti himu qofaadha abboo nu azaananii beektaa warra yoo azaanni bahe sheexanni beektaa amma azaanni bahe hin danda'u sheexanni Allahu akbar Allah yoo ati dhuufaa fiiga jette oromaayin dhuufuu xiixisaa yoo ati qaamtellee baqatee yeroo ati azaan irraa baate dacha'ee yeroo iqaamaa irraa baate illee dacha kanaaf warri salaatanni beeytanii yeroo salaatan miila keessanii ceekuu teessan waliin qabaadha akka sheexanni isin gidduun seet adda isin qooda yaa isi gosa beektaa ta'u taqaarabu yeroo jedhee gartee imaamticha achi yoona jedhu sani adda waliin kilaafina gartee isin wal kilaafsisa tokkummaa diiga gargarsi baasa yaada sin dhaqee sitti hasaasaa beektaa dhufe waswaasil kannaasi wanni beeyte ilma namaa kana dhufee sitti hasaasa osoo salaata keessa jirtu yoo ati obboleessi kee ceekuu miilaan koomee gadiitiin addaati baate si gidduu seenee ata dhaqan daladde yoo suuq qabdu taate suuqni tantee kana fuute herrega seena gartee daalachi dhufe kana qofaa miti kasinaan salaatu kuni rabbi rahmata haa godhuufi nama tokko bakka dhugaa jira salaata seenee nama hayyuu kenna moggana olaanaadha rabbi jannataa isaa qananiisu adaa salaata seenan jedhan ni beeka namni hedduun yeroo salaata seenan somaaltichi dhufee itti hidhate ta'iif somaalee hidhatee hin beeku sun argin yeroo akkana laalu somaalee tuqinaa jira aha garaa maaltu fayyaa waliin nu qabaa salaata waliin salaanne dhee irraa hikkatee lixee hidhate sheexanni akkasta akkasi keessa laal kanaaf sin organii eme gartee subhanallah halaka bara jaran wanni oromummaa kana namni hin ta'in hin jiru maaliif somaaleen ziyaad barreeni olomaayii ta'e somaalee keessatti dhee gaafa gartee waaqoo guutuu fara biyyana sana haqaniisu bar oromummaa kana kaadha duriyyeen itti lafa dhiittu kana olomaayiin ta'e waan hin taane hin qabdu bar wali qabee olomaayii ta'e warra qabsaa'ota kaleessa dhagaa lafa kaanii irra deemi'an tan kaarfadhu irra jirta maal jettu wallaahi billaahi tallaahi aniga somaalee waa'ee jedhi isin jedhan wallaahi billaahi tallaahi an somaalee jedhi jedhaniin dhiirti ta'e maal jettu wallaahi billaahi tallaahi aniga oromoo waa'ee anitti irra dabran ani oromoodhaa warra ani oromoo jedhe niidhe ziyaad barreen anu fi kiyyaa argi bakka jalatti hidhan lafa bubbee qofti si ajjeesu underground lafa jala hundaatti inni hidhan kabiimmeen achi yoo takkas iddite si ajjeesu warri wallaahi billaahi tallaahi ani waa somaalee waa'ee jedhe gadhiisan dhiira gaafa achitti hidhan kana godhantu somaalitti dhufee somaalitti hidhatu arge garaa maaltu fayyaa waliin nu qaba laal haga betta sabboonummaan kun gochi namaa hattaa si irsilaa rabbi dura dhaabbatam duniyaa keessaa baate bareeroo salaata hidhatte addunyaa keessaa baate atam salaata seentee ilmaan tantee waa hunda keessaa baate rabbii wajjin haasa'u jirta silaa malitti amma bakka nama kuni diina kiyyaa hamaa kiyyaan kumanne jedha ammoo hujii nagarree ammasitti girrisaan kenna kun masgiida yoo dhufnee akka tasaa odoonna jenne tokko akkuma biyyaa dhufeeni masgiida fiigaa dhufee anillee suma dura ol seenne akkana jedhee yeroo mana arge saffaa kanaa tadhiisee achi gara siina hidhatee maalinnaan akkami Mustafaa hidhatee salaata itti hidhatee jedhanii masgiida yoo dhufin jedhanii murteessaniimi yeroo mana arge salaata irraa baheetu yoo allaalu kenna osoo ani salaama jedhu sunnaallee salaanne dabre duuba halaaga nu keessa bara halaaga adda gaafa nasii ka'ee ilma beeraa kiyyaa amrii ta'ee kolooraadoo dhaqe haga naaf laala salphina gas ga'u seenan kolooraadoo dhaqe dhiyoo makana ni yaadattani warri gaafas gartan yeroo an kolooraadoo dhaqee taaziyaa geessinee taa'anii adaanaan lulluuqachuu na eegale bar ijoollee abbeerota kiyyaa maatii kiyya akka nutti man kaduu illee ilma beeraa kiyyaa wanni mana keessisuun laa harka 190 ilmaan abbeerota kiyyaati maatii kiyya gosatii
yeroo soomana lafti laal maal si abeetta jaldeessi kun soomana yoo jedhan ija soomana san inni bara akkanaa kanatu akiraa ofii qabrii fi tumbenne inni akkitti beeku ji'a soomanaa sanin guyyaa qofatu soomana se'en haga lulluuqatu eegaa sheenni marti barsheekolle sheekolee jira warra da'awaa godhachi dhaaban ka xiqqoo akkam nama kana borubata akkami agarra jedhe yeroo lulluuqin geetti ni yaa'i narra ijaaranii durriyyee narra ijaaranii yeroo lulluuqin geetti ni baye yeroo an seene nama gadi jedhiira maasha Allah warruma waliin adumaa nam murteessan harka dhibbarra bara jarra waan ajaa'ibaati mee dhagaa ummata mana guutee taa'urraa harka dhibbarra 99 tuqaa 9 salaamtaan irratti hin qaraan bari ilmaan abbeerootti yaadu gosatti yaada soddaadhaan kun harka tokkotu dhufee namoonni gariin kaajaan qabne jiraami fi warri gartee badhaadhina deeggaran dhufee Mustafaa akkam nagaa fayyaa jedhanii qomanaa kennanii na dubbisan ka itti aanu kun haayit mataay salaam alaykum daalatee gama gama salaam alaykum jedheetu waan gartee harka chiggaddachaas duuba yeroo lulluuqiin daqiiqaa 2-3 fi ni yaa'i warri gartee sila nattas dhiyaatu ka an bar osoo na dura warra gariin an na dura du'anii jedhee anamman namoota san osoo isaan waan fedhan na godhanii irratti akkasuma siyaasa waan biraatii miree lulluuqannee yeroo nu salaatati lulluuqannee salaan waan tole adaa silaanatti ni hidhatanii nama tokko haaji kaliil jedhanii nama lachuu kana aane nama warra deeggartoota badhaadhinaati warra jaan qabne salaannee irraa baanee ankaraa dhufee musaafira witrii salaatu ni fudhee yonna enu ishaa illee oli salaatu osoo ani ishaa salaatu jaldeessi tokko ka'e haaji kaliil jedhanii gurbaan jaldeessi bara nama bara yoo ati kabalte bara maal jennaan ilmaan arsii qofa eegee salphisan gurbaan sun waan amma tarsaa hoyti bara akka dubartii qaamni kun boqboqee ofirraa yoo konnaa deemu hoyti duuba anin salaataa achuma dutee ka'e ol in qaban salaateet du'aayii godheet ofirraa ka'ee bakka duraan deemu keessummaa mirii achi deebi'ee akkanan taa'e yoo an taa'e tokko abboo ka osoo as jiru homaa namni waasi godhu hin jiru naan jedhe hay anaaf lafa dhiitaa'e amma sii qeemee gadhiisaa jaldeessa kana waan dhalteef itti garsiisaa jedheen amma duuba maaliif isin dhaqe beektu ummanni kun ji'a soomanaa kanaa ka inni itti beeku jaldeessa achi wal geessuun bar ka itti beekan guyyaa qofa soomana beekan maaliif isaan adaa sooma akkitti niyyatu gariin namaa ji'a soomanaa kan guyyaa qofa soomana niyyata gaafa namni kaasu jiini soomanaa soomanu halkan ta'e guyyaa ta'e namnu yoo si dhufe an soomana qabi jedhaa misila maaliif keessi dhaqe duuba dhiifama naa godhaa Hamza Ahmad jaldeessa bahi kijibaadhaan jettaan jaldu bahi waan nama irratti isin taasa'u jira jaldu duuba wanni kan si dhaqee maal ilmaan Oromoodha ummanni kun warri sheeyxanni muumichi ministeeraa 4 kiiloo fidee azaansise sheeyxanni guyyaa san dhuufee bahi Oromoo Itoophiyaa guutuu waliin dha'u jira sheeyxan bakka hundaani dhaqa ittuma dhuufa kijibumatti hima bannee akkana taanee biyyi diigamee namni du'ee asiin baane bakkuma hunda dhaqee dachii rabbi tana burtuqeesseetu mooliin gaa jechuudha dhaabbadhaa jiran meessuutuma gulufaa abboon dhugaan as jirtii dhaabbadhaa ni dadhan adda deemee namni hundinuu eessa deebi alhamdulillah mataan girrisaadhaa irra garte namoota deeman kana keessaa namni hubannoota qabu lafaa dhufaan eenyu beektan Jawaar Mohaammed wama yaa'u kana waan girrisu kan mucaan kun nama reef lafaa dhufu tasakichuu kutan Jawaar Mohaammed beekta laamuu hayyoomatti illee deebu horoomatti illee deebu Jawaar hin beektanii hanqisa nyaatanii galgalaa dhufu arge jawween aduu dhiite gabaa addaan galte tokko mana hidhaatti dhufu arge Jawaar mana hidhaa dhaqee nama tokko dhaqeessa gaafatu dhabe nama tokko asii ufarge eega inni achii bahe na arginamu 2-3 wal ijaaree kutaa irraa erganii abboo jabaadhu Jawaar qaroomni argee dubbii irra maayin ufarge dheengadda wannaan galchee gandatti naa'ima maqaan isaa dhoosaan dheengadda maal daladdaa si eenyu si barbaada si feenu deema si jedhanii
Barama sila Oromoo yoo jiraatte Jawaar Mohammad maa akkas gootanii ittimi. Bar Jawaaruu fi lafa bade malee dhugaa inni arge. Osoo Jawaar amma qalanii osoo Jawaariin ajjeesan qalan waa godhan jedhani Oromoon dubbattu bara. Ajjeesanii haga hacaaluun iyyitu wallahi kakadhee isiniin jedha. Kijibdu warri nama jaalu dhugatu dhufu kun. Kijibdu hattu. Jawaar Mohammad isin qabaa ummata kanaan. Ummata kana addatee bar karaa ta'u karaa malee haa ta'u qilee mara goya Jawaar Mohammad. Ni kijibdi. Adda waltajjiin darra qaanisaatti ijoollee itti ijaaranii. Adda yoo kabajaa qabaatan Jawaar Mohammad walitti himtee Oromoon komunitiin Oromoodha. Dhiisa gaafii akkasiin gaaftiin hawwadhu horkiti. Nam waaqa oofe keessaayyuu yeroo beektaa warra guduruun dhufte namni tokko hin jiru. Ka'amu ijoollee namni guutuun ka Jawaar saree qalee jara. Namni Jawaar sareetti qalee guutuun isaan gaafii guddaa isaaniitti akka xiqqaatitti. Jawaariin baqqalaan diidaggatee biraalixee dhoosaan dhoosee Jawaar salphisee sareetti qalee osoo dhiisanii waamu bar waamaniiti nutti hin dhufin jedhaniin. Waamanii kanii nutti hin dhufin jedhaniin. Jawaar salphisan dhoofatee jennaan dubbiin gabba'uu dinnaan walgahii keessa ol qanii gaafatan. Itti erganii bara. Ka gaafate eessuma intaloo inni fuudhee jedhan. Ka gaafisan gaafate. Maali akka itti salphisan haa uf arganiif. Keessaayyuu kennaan morra arsii himatu kana osoo sila aqli qabaatee uf arge. Ufin argu haa kenna kun beektaa warri takka gartee nikaayaa Daawuditti hidhate isaan Daawud jalaa ba'uu irra du'uu isaanii wayyaa beekte. Faradoon ganda kennaatiif harriin ganda kennaa sigalee amma mee arraba eegaa. Qaltee arrabsitee hayyuu isaa diqqeessitee waan feete goote kuni baadhateetuma yaa'an. Jawaar Mohammad adda ofii jiramu. Adda isaa. Amma namni gariin kaafaa okee sara maalii kaafaa no Jawaar qaata biraalite kaafaa. Yoo innuu galee kaafaa baay'ee jeermisaayin godhee inni galee hin godhin Jawaaruu namaa miti. Astuwaan maal eeggatee salphinni badhaafeef hin jiru. Diqqeenni kana caala baqqalaallee diqqeessu hin jiru. Kun kana inshallah.